waan haaraa jedheen dubbadhaa. Waan haaraa jireenya koo irratti waan haaraa ta'a jedhaa dubbadhaame. Jireenya koo irratti waan haaraa, deemsa koo irratti waan haaraa, mul'ata koo irratti waan haaraa. Miyaasaa ana irratti waan haaraa ta'a namni jedhu. Waan haaraa gaafa jedhamu kan dhageenyu waan haaraa, kan arginu waan haaraa, kan qabannu waan haaraa, kan itti deemnu waan haaraa, bitaan mirgaan baan dhiyaan karaa hundumaan fuulduraan duubaan waanuma haaraatu nama gaaxxama, nama wanti haaraan dhufeef. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo yeroo dubbatu akkana jedha. Kunoo ani waan haaraa nan godhaa jedha. Inni ammayyuu as ba'utti jira jedha. Haleluuyaa. Kunoo ani waan haaraa nan godhaa. Inni ammayyuu as ba'utti jira jedha. Jedheetu isin in argitanii jedha. Lafa onaa keessaa karaa nan baasa. Lafa duwwaa keessaa bishaanota nan yaasaa jedha. Lakkoofsa 19 Isaayyaas raajichaa boqonnaa 43 lakkoofsa 19 irraa sagalee kan argattu. Ani maalan godha jedha. Waan haaraa nan godha jedha. ሃሌሉያ። እኔ አዲስ ነገር አደርግሃለሁ፣ እሱንም አሁንም ይበቅላል። እንምቶ አማስ ባዮኪን አመ ቢቂላ አማ አርገማ። ሃሌሉያ። ዋንቲ አራን jireenya kee irratti ta'u waan hamma argamudha. Amma waan haaraatu taa'ee gaafan sirratti dubbadhu akka amantii kootitti hamma waan sirratti ta'u, galgala kana waan sirratti ta'u, bori ganama waan sirratti ta'u, waan ofirratti argitee Waaqayyo galateeffattu, waan ofirratti argitee Waaqayyoof ulfina kennitu, waan haaraa gaafadhu. Waan haaraa gochuun immoo amala namaa miti. Namni waan haaraa faxxaru waan haaraa uumuu hin danda'u. Waaqayyootu waan haaraa hojjeta. Keessattuu jireenya dhala namaa irratti Waaqayyo yoo waan haaraa godhe malee namni namarratti hojjechuu hin barbaadu. Lafarratti hojjechuu barbaada. Uumama irratti hojjechuu barbaada. Yesus ጌታ ነው። namni namarratti hojjetu hin jiru. Kanaaf bara namni ilma namarratti hojjechuu hin barbaanne keessatti Waaqayyo waan haaraa jireenya kee irratti hojjechuu barbaada. Addis nagar wanti hundumtuu kutaatee jirtu keessatti hin jijjiiramu. Yesus Kiristoos gooftaadha. Ergaa keessatti hima. Sagaleen koo waan na qabamee jiruuf yoon iyyuu baadhe iyyuu ergaa nan dubbataa jiru kun ergaa keedha. Ergaa keeti. Waan haaraa dheebuu waan haaraa namoonni qabdan, waan haaraatti darbuu namoonni barbaaddan. Yooman seenaa moofaa kana keessaa ba'a. Yooman gola kana keessaa ba'a. Yoomuma dirree kana keessaa darbee dirree ulfinaarra dhaabbadha Waaqayyo yoomna yaadata namoonni jettan. Qaanmattuu albiraazar. Yeroon dhufee obboleessa koo, yeroon dhufee obboleettii koo, guyyaan sii geesseerti. Dhugaa Waaqayyo gooftaa machaati. Natti nama 45 Waaqayyo na agarsiisa. Namoota 45 kan ta'an biftuun haaraan isaanii ba'uun arga. Nama amma kanaaf inuma ba'a jechuu dandeessa. Inni shakkitu siin ba'u. Garuu nama 45 kanaa ba'uun dirqama ta'a. Nama amanu Waaqayyo nama amanu barbaada. Dhuguma amma otoo bantii Waaqaa banamee kun hin ta'a jedhee namichi ajajaan sun Elsaa'i akkana booda akkan jedhe, ija keetiin hin argita garuu hin nyaattu jedheen. Waan karra Samaariyaa fuuldratti ta'u kana mandara Samaariyaa keessatti waan hojjetamu kana guyyaa borii hin argita malee hin nyaattu.
namichi gaafa dhaqu akkuma Waaqayyo dubbate inni Waaqayyo jedhe wanti haaraan karaa Samaariyaa fuulduratti hin ta'a jedhee raajichi Elsaa'i dubbate yeroo raawwatamu akkuma Elsaan namicha kanatti dubbate namichi kun hin arge malee hin ilaale malee nyaachuu hin dandeenye. Waaqayyo nu haa oolchu. Hin ilaale malee hin nyaanne. Hin arge malee hin nyaanne. Maaliif jennaan? Hin argitaa? Hin nyaattu. Hin ilaaltaa? Hin nyaattu waan jedheef. Namoonni karra sana keessatti wal caccabsanii yeroo manritti seenan ajjeesanii darban namicha kana. Kanaaf shakkituun eebba nyaattu bara kamiyyuu yoo ta'e waan haaraa arguu hin danda'u namni shakku. Namni amanu garuu waan haaraa arga. Namni amanu waan haaraa arga. Waan haaraa arga. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame kan ulfaata ta'u. Kanaaf namoota 45 nama isiniin jedhu kana gubbaarratti Waaqayyo biiftuu haaraa baasa. Sagalee adda addaa dhageessu. Haara galfattuun boqottu namoonni kun. Ergaa kana kee godhii fudhadhu. Nama amanu hundumaaf hin ta'a. Kanaaf yeroo dubbatu Waaqayyo akkana jedha ture. Isin hin argitanii ani lafa onaa irratti maal nan godhaa jedha. Karaa nan baasaa jedha. Lafa duwwaa keessas immoo bishaanota nan yaasa. Yesus yaadinaal. Namni Waaqayyo Elsaa'i raajii tokko dubbate. Mooticha Israa'elii fi mootii Yihuudaa, mootii Edoom fi loltoota baay'ee isaan duukaa jiran otoo arganuu Elsaa'i jecha cimaa tokko qilleensi hin jiru duumessi hin jiru jedhe. Yaa'a kana garuu Waaqayyo bishaaniin hin guute. Horiin isaanii loltoonni isaanii isaanillee bishaan dhabanii waan hundumtuu gogee mootonni kun abdii isaanii kutatan. Namni karaa isaa Waaqayyo gaafannu hin jiru jedhe mootiin Yihuudaa. Yesus yaadinaal. Mootota boqonnaa 3. Namni karaa isaa Waaqayyo gaafannu hin jiru. Namni karaa isaa Waaqayyotti dubbannu hin jiru. Namni Waaqayyo karaa isaa godhatee nutti haasa'u hin jiru waa'ee keenya kenna. Gaafatanii ba'an ba'uun isaanii fedha Waaqaati. Gaafa karaa ga'an garuu rakkoon dhufte bishaan dhabame. Lolatti deemaa jiru. Sooriyaan achi dhaloota kana ajjeesuudhaaf waraanuuf haala mijeeffatee jira. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Yesus jabaadha. Yesus guddaadha. Waa tokkoon sitti hima. Bishaan hin jiru. Duumessi hin jiru. Mana kee keessamtuu hin jiru. Akkaawuntii kee romtuu hin jiru. Dabtara kee romtuu hin jiru. Waaqayyo gooftaan maccaan garuu jireenya kee kana gubbaarratti waan haaraa godha. Yaadinaal Yesus. Jeequmsa sagalee garaa garaa isinirra galaa jiru. Sorry, dhiifama isin gaafadha. Maa gochuun danda'amu gaa. Magaalaa keessatti sagaleen garaa garaan dhaga'ama. Haa ta'u ergaa kan qabu sagalee kooti waan ta'eef xiyyeeffannaa keessan jira godhadhaa. Kanaaf Waaqayyo waan haaraa godha. Waaqayyo waan haaraa godha. Dhuguma duwwaan sitti mul'ata miti gaafa ol baatu gaafa gadi baatu gaafa galtu gaafa baatu gaafa kam hundumayyuu duwwaatu sitti argama. Qaawwaa sitti argama. Hin guutamu murruun kee hin jijjiiramu seenaan kee waa'een kee akkasumatti jiramti. Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos garuu seenaa kee hin geeddara. Waa'ee kee hin geeddara. Dubbii kee hin geeddara.
Hir'uun keen guutama. Qaawwaan keen guutama. Rakkinni ati keessa jirtuuf dhiphinni ati keessa jirtu kun sirraan dabala. Waaqayyo si yaadata, si ilaala. Yaadinaan Yesuus. Waan haaraa gochuu Waaqayyo kana. Waaqayyo baazawee ilma namaa irratti waan haaraa yoo godhe jaalata. Namni makiinaa xiqqoo tokko irraa makiinaa guddaa tokko yoo bite jaalata miti. Lafa kaaree 100 irraa gara lafa kaaree 1,800 yoo bite jaalata. Hin gammada miti. Waaqayyo garuu ilma namaa irratti yoo hojjete sammuu ilma namaa yoo misoomse gammada. Dastaan Waaqayyo gammachuu Waaqayyoon ijoonni guddaan isa kanaan. Waan haaraa asirratti gochuu isaatti Waaqayyo baay'ee boqata. Kanaaf waan haaraa kan jennee dubbannuuf. Waan haaraan biyya lafaarra hin jiru isiniin jedheera. Waan haaraa gochuu kan danda'u Waaqayyoon. Kanaafuu waan haaraa Waaqayyo akka godhuuf nuti wanti gochuu qabnu waan tokko tokko dubbachuun barbaada. Maal jedha lakkoofsa 18 gubbaa irratti isa durii yaadatinaa wanta darbettis yaada keessan hin hidhinaa jedha. Waaqayyo waan haaraa jireenya keenya irratti akka hojjetuu fi rakkina kaleessa nurratti ta'e yaadachuu dhiisuudha. Tarii wanti yeroo baay'ee akka nuti waan haaraan arganne nu godha. Tarii jennee hassaabuun, tarii jennee xiinxaluun keenya hin hafaa laata? Akka dubbatameen ta'uu laata? Shakkii keessa nama galcha jechuudha. Kanaaf namni yeroo baay'ee kan shakku tokkoffaa waan darbe waan keessa dabarsee irratti hundaa'ee jireenya rakkisaaf hadhaawaa gaafa dabarsee dhufu wanti sun lammata dhufee waan isa mudatutti fakkaata. Garuu akkas miti. Waa'ee saba Israa'el dubbata kutaa kana keessatti sabni Israa'el kaleessumti isaanii yookiin jireenyi isaan dabarsan jireenya ulfaataadha, jireenya garbummaadha. Sana akka yaadanne gochaa jira Waaqayyo. Sana akka yaadanne. Sababiin garbummaa maal inni hojjetan cubbuudha. Cubbuudha. Sababiin garbummaa cubbuudha. Namni gaafa garboomu harka ormaatti dabarfamee gaafa kennamu Waaqayyo waan yakkeef, Waaqayyo waan gaddisiiseef, Waaqayyo wajjin waan walitti bu'eefi dabarsee kennama. Kanaaf sababiin garboomuu isaanii Waaqa wajjin walitti bu'aniiti. Yeroo sana keessatti Waaqayyo irree amootaatti dabarsee isaan kenne yeroo isaan cunqursan sana hadhaan guddaan wanti sukkanneessaan guddaan isaan gubbaatti raawwatamaa ture jechuudha. Kanaaf isaan sana akka yaadanneef isa gad darbeetti yaada keessan hin hidhiinaadhaan dadhabina kaleessa darbe, cubbuu kaleessa darbe, wallaalummaa kaleessa darbe, gidiraa kaleessa darbe, dhiphina kaleessa darbe yaada keessan hin hidhiinaadha. Bakka Waaqayyo waan kaleessaa hundumaa si irraanfateera. Rakkina keessa cubbuu kee balleessaa kee hundumaa isa rakkinni akkasitti dhufu taasise sana Waaqayyo si dagateera. Kanaafuu Waaqayyo waan haaraa akka nurratti godhuufi nuti waan darbeerraa yaada keenya kaasuudha. Sagalee Waaqayyo akkuma dubbatu isa darbeerratti yaada keessan hin hidhinaa waan jedhuuf yaada keenya waan kana sirraa gaafachuudha. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaate ta'u. Yesus ጌታ ነው. ከናፊ inni kan biraa wanti nuti gochuu qabnu Waaqayyoo mootii keenya ta'uu isaa beekuudha. Mootii keenya yookiin bulchaa hoogganaa keenya ta'uu isaa beekuudha. Wanti haaraan akka nurratti godhamuuf Waaqayyo mootii keenya goonee beekuu qabna. Naannoo lakkoofsa 15 irratti gaafa dubbatu ani Waaqayyo isa qulqulluu kan keessaniiti jedha. Isin warra Israa'el kan uume anaa jedha. Mootiin keessanis anaa jedha. Ilaa ani Waaqayyo isa qulqulluu kan keessaniiti jedha. Isin warra Israa'el kan uume anaa jedha. Mootiin keessanis anaa jedha. Mootiin keessanis ana. Oh haleluuyaa. Gooftaadha inni maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf wanta haaraan akka nurratti godhamu yoo barbaanne Waaqayyo bulchaa keenya goonee yaaduu. Birriin qabeenyi keenya bulchaa keenya ta'uu danda'u. Haalli yeroo bulchaa keenya ta'uu danda'u. Oduun wareen biyya lafaa fi fakkeessummaan of tuulummaan biyya lafaa bulchaa keenya ta'uu danda'u. Foon keenya bulchaa keenya ta'uu danda'u. Bulchaan keenya Waaqayyo keenya qofa. Bulchaan keenya sandumaa gochuu danda'u uumaa Waaqaa fi lafaa keenya kan ta'e
isa qofaadha. Bulchaan keenya ilma Waaqayyoo Kiristoos Iyesuus qofa. Akkanatti hin beekuu qabna. Waaqayyoo nu haa gargaaru. Waaqayyoo si bulchaa. Waaqayyoo si hooggana. Waaqayyoo gaggeessaa keedha. Waaqayyoo karaa keeti. Waaqayyoo jireenya keeti. Waaqayyoo ba'aa keeti. Waaqayyoo gala keeti. Ameen, 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 ameen. Hawaajiin, labsiin, waraanni kamtiyyuu sirratti hin hojjetu. Waan haaraa kan godhu Waaqayyo jireenya kee irratti isa qofaadha. Ba'Yesuus waan haaraa si haa argatu wanta haaraan kun. Mana kee argatu, sammuu kee argatu. Ameen. Namoonni dhibee garaa garaa qabdan bishaan harkatti qabadhaa. Akkasuma waan haaraa wayin arguu barbaada. Wanti haaraan tokko gara jireenya koo akka dhufu nan fedha namoonni jettan. Wanta haaraan tokko akkanatti mul'atu nan barbaada namoonni jettan. Qabadhaa bishaan kana. Bishaan irratti hin kadhadhaa. Namni bishaan kana dhugee waan haaraa akka argu. Bishaan kanaan waan sadii goona. Tokkoffaa warri dhukkubsatan dhibee garaa garaa namoonni qaban bishaan kanaan hin fayyu. Lammaffaa namoonni waan haaraan jireenya koo irratti hin taa'a. Ani paaspoortiin koo na jalaa qabamee jira. Na jalaa hidhamee jira. Birriin koo qabeenyi koo illee akkasuma na jalaa hidhamee jira. Ani biyya biraa deemuudhaaf ka'eetanii qorumsi natti baay'atee biyyaan itti of jijjiiruu nan deeme yaadeen jijjiiramuu dadhabee. Ani hojjedheetaniin bu'aa buusuu dadhabe namoonni jedhani isaan kuni harka isaanii kana dhiqatu bishaan kanaan. Harka isaanii kana dhiqatu. Gaafa harka isaanii kana dhiqatanii humni Waaqayyoo guddaan isaan keessaan darbu jira. Waan haaraan harka kana keessa dhufee galu jira. Kan qabame hunduu, kan cufame hunduu hin banama. Yaa'ee dhufeetu harka isaaniitti danfamee kennama. Dubbiin kun dubbii amantiidhaan gootuudha malee dubbii shakkaa hojjettu yoo ta'e wanta targitu hin jiru. Bishaaniin dhiqattee teessa malee homaayyuu wanta ilaaltu hin jiru. Amantiidhaan goota taanaan garuu waan haaraatu milikkita haaraa dinqii haaraa dhageessaa. Waan dhufee qabatamaan harka kee keessatti ilaaltu jira. Kunoo jettee fagootti ilaalaa turtee kunooti jettee immoo harka kee irratti ilaalta jechuudha. Kanaaf bishaan kana warri dhukkubsatan hundi keessanii fayyadamtu hin dhudhu. Warri waa'een koo na jalaa qabameera waan haaraa arguun barbaada jettanis itti fayyadamtu. Dirqama nama hundumaa saba hundumaa miti. Dirqama saba hundumaa miti. Kanaaf naa banamuu qaba balballi kun namoonni gaafiin jireenya keessan gubbaarra kan jiru. Waaqayyo lafa kanatti natti dubbachuu qaba jettanii tsoomsalootiidhaan kadhataa kan turtan. Ri'iisii kan qabdan. Mata duree irratti kadhattan kan qabdan. Isin harka keessan kana dhiqattu. Waaqayyo gooftaan maccaan milikkita isin amma gootan kanaan guyyaa gabaabaatti yeroo gabaabaatti harka keessan keessatti waan cabbaxxanii hin beekne, waan ilaaltanii hin beekne, isa harka namaa keessatti kajeeltan, isa biyya namaatti kajeeltan, isa hiriyoota keessan irratti argitanii kajeeltan, dharraatan sana harka keessan keessatti dabarsee kenna Waaqayyo. Waan haaraa ta'a. Addis nagar Waaqayyo natti beera waan ta'eef. Ba'Yesuus namoonni harka isaanii dhiqatan waan haaraa akka argan bishaan kana gubbaarratti sagalee kee, humna kee, hafuura kee yaa Waaqayyo aboonaa kenniteen yeroo kanarraa kaasee akka irra gad dhufu hafuurri kee akkaratti dhangala'u kadhadheera. Maqaa Yesuus hafuura kee waameera. Hafuura kee waameera. Hafuura kee waameera. Bishaan isaan qabatanii jiran kanarraa ergaa seexanaa waraane, ergaa hamminaa waraane. Ba'Yesuus bishaan ta'uu isaa qofa otoo hin taane kana booda bishaan kun geeddaramee waan haaraa hojjechuu akka danda'u, waan guddaa hojjechuu akka danda'u, miraakilii addaa hojjechuu akka danda'u bishaan kanatti ajajeera. Namoonni dhukkubsatanis dhuganii dhiqatanii akka ittiin fayyan Ba'Yesuus bishaan kana gubbaarratti humna kee ajajeera. Wanjoon kamtiyyuu haa caabu, birmadummaan fayyinni guddaan haa ta'u. Namoonni balballi itti cufame itti haa banamu. Namoonni gidiraa garaa garaa keessa jiran gidiraa isaan keessa jiran haa ba'ani.
fayyisummaan guddaan dhaloota kanatti haa mul'atu. Jawwiin torbaan qaban hafuurri hamaan hafuurri baradhumaa kan waraaname ta'u kan rukutame ta'u dhaloota kana yaa Waaqayyo gooftaa argama kee guddaadhaan jiraachuu kee guddaadhaan dhimma dhaloota kanaatti akka darbitu sin kadhadha. Bishaan kana duukaa waan taaraan haa ta'u inni yaa Waaqayyo bishaan Silo'aamiin namicha sana qulleessite bishaan kanaan dhaloota kana akka qulleessituun si kadhadha. Haaleluyyaa. Hafuurri Waaqayyoo bishaan irra ture jedha sagaleen kee. Bishaan kana gubbaarraa hafuurri kee haa taa'u. Hafuurri kee haa taa'u. Wanta haaraan haa ta'u. Balballi haa banamu. Paaspoortiin isaanii qabame gadaa dhiifamu. Eebbi isaanii qabame gadaa dhiifamu. Nagaan isaanii kan qabame mana yaalaa deddeebi'aa kan jiran Yesuus simaa fayyani. Bishaan kana yeroo fayyadaman maatiin isaanii mana yaalaa jiran maatiin isaanii jalaa dhukkubu bilisa habaani dhiiga olicha Yesuusin ajajeera. Abbaa si haa galatu. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Waaqayyo waan haaraan godha siin jedheeraa hin dagatiin.